Ilaame maqaa kee malee nawwaatiin yeroo tokko jireenya kee itoo jiraachaa jirtu guddachuuf itoo tattaafachaa jirtu oliif gadi itoo jechaa jirtu namoonni maqaan taane yeroo siif laatan wanta singitne yookiin wanta siif hin malle yeroo siin jedhanii hin aarin itti sin qabamin dhaabattees deebiin laatiin yeroo keetti fayyadami isaanitti galagaltee deebii yeroo laattu fuuldura keedhaa gufuun sidhee kufuu dandeessa waan ta'eef kanaaf kanan dubbifadheerraa fakkeenya tokkoon siniif kenna guyyaa tokko hattuu tokkotu mana warqee galee gabaa gidduu warqee butee fiigee ba'e achumaan namooti mana warqee keessa jiran hojjetoota dabalatee jechuudha hattuu sana qabuudhaaf garagalanii hattuu jechaa duuba isaa fiigaa turan hattichis jarri akka biraan deebine baree yookiin namooti sun akka biraan hin deebine baree nahee uffata isaa ofirraa baasee wanta qabatees gatee fiigee jalaa ba'e yeroo as galagalanii namicha uffata hattuu sana fakkaatu uffate tokkotu itti dhufe asumaan as galagalanii hattuun kunooti jedhanii namicha imma isaa karaa deemaa jiru hattuu jedhanii duuba deemu namtichi ispiidii deemsa isaa itoon dabaliin yookiin suutuma akkuma dura deemaa jirutti tasgabbaa'ee karaataa itti fufuu jalqabe galagalees isaaniin ilaalle achumaan dhumarratti yeroo galagalanii fuula isaa arganii namichi sun hattuu miti abbaa qabeenyaa beekamaan biyya sanaadha rifatanii dhiifama hattuu nutti fakkaatte jedhaniin jennaan rakkinaan qabu jedhee seeqeennis wanta tokko akkasatti hin fakkaanne isaanitti hime achi namoota waliin fiigaa turan keessaa tokko baay'ee ajaa'ibsiisate maaliif yeroo nun hattuu jennee si waliin fiignu an hattuu miti jettee maaliif galagaltee yookiin nuuf deebiin laannee jennaan lakki ani kaayyoon beef qaba karooran bakkaan gahachuu qabuuf hin qaba wantan beef hin qaba maqaan isin hattuu jettaniitti na waamtanii ani hattuu miti anaan dhibsu hojii koos miti maqaa koos miti waan ta'eef maqaa koo malee maaliif hin awwaadhaa isin jettanii na waamuun hattuu naan jechuun mirga keessanii ani garuu haga hattuun taanetti maqaan sun haga nan ibsinetti anaaf waa'ee koo miti yeroon isiniif deebi'ee yookiin immoo garagalee deebii kennuu sin qabu isin dhugaasaa yeroo bartan haqasaa yeroo bartan akkuma amma na agartanii bakka nan ga'uu malu yookiin bakka deemuu malu itoo beektanii galagaltanii na argitanii haqasaa hubattanii dhugaasaa hubattanii isiniyyuu ofitti gaabbitaniittu an isiniif dhaabadhee deebii kennuu nan barbaachisu jedheenii jedhama gara dubbii kootti yeroon as deebisu yookiin gara keenyaatti yeroon as deebisu yeroo tokko namoonni tokko hojii isaanii itoo hojjechaa jiranii namoonni maallaan jedhu namni kana naan jedha jettanii of dhiphissaniif isin haga hojii keessan hin taanetti haga isin hin ibsinetti yookiin wanti sun haga isin bakka hin buunetti wanti namoonni jedhan isin dhiphisuu hin qabu hojii keessan itti fufaa namoonni isin gufachiisuudhaaf beekanis ta'e itoon beekin maqaa isinii moggaasuu danda'u yookaan immoo itoo hojjechaa jirtanii wanti isin hojjechaa jirtan sana namooti hojjechuu hin dandeenye isin bira ga'uu hin dandeenye maqaa addaa isiniif kennanii isin xureessuu danda'u yookiin adii keessan irratti dhanna keessan irratti hojii keessan irratti dhoqqee laaquu danda'u inni hojii isaaniidha hojiin keessan garuu hojiin kee garuu obboleessa koo hojiin kee garuu obboleettii koo fuulduratti ce'uu waan gaarii hojjechuu kaayyoo kee yookiin karoora kee galma ga'uudha kanaaf namoota hundumaaf dhaabattanii deebiin kenninaa kan yeroon keessan qarshiidha yeroon keessan umurii keessan yeroodha yeroo keenya immoo haalaan itti fayyadamne bakka yaannee fi bakka karoorfanne gahuu dandeenya waan ta'eef waca hundumaaf dhaabbattanii deebii laattu yoo ta'e yeroo keessan of jalaa fixxu waca hundumaaf gurra keessan kennitu yoo ta'e gammachuu keessanis hin sarma kaayyoo baataniif isin dagachiisa waan ta'eef deebitanii yookiin duubatti galagaltanii akkuma namtichi jedhe namtichi ogeeyyiin namtichi hubannaa qabu sun jedhe yeroo isaaniif galagaltanii deebii laattanii gufuun isin fuuldura jiru isin rukutee yookiin isin gufachiisee bakka deemuuf kaatan isin hankaaksuu danda'a kanaaf yeroo hundumaa
karaa keessan irratti maqaa keessan hin taaneen yookiin maqaa isin hin madaalleen yookiin maqaa keessan malee generally hin awwaatinaa. Namni maqaattiin waamamu qaba. Wanta isin hin madaallee wanti isin hojii keessan hin taaneen namni yeroo isin waamu tuffadhaatii bira darbaa wanta baataniif galmaan gahaadhaa. Gurra keessan wanta ta'utti malee wanta hin taaneef gurra keessan hin baninaa. Maqaa keessa wanta hin taane yookiin wanta isin hin ginne yeroo namni isin waamu gurra laatinaa attentionii laatinaa wanta baataniif wanta itti ganama gochuuf kaataniif isarratti xiyyeeffannoo keessan kennaan jechuu barbaada. Dhaamsi koo har'a dhaamsa gabaabduudha. Kaayyoof karoora keessan hin dagatinaa. Wanti karaatti isin hambisu wanti karaatti isin hankaaksu yookiin akka isin bakka sana hin geenye isin godhu hedduun isin qunnamuu danda'a. Sana akka jabinaatti itti fayyadamaa. Waca hundumaaf gurra keessan hin kenninaa. Milkaa horaa deebanaa dagaagaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa.